Maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'atu. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend irratti afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyan chaaptar 3 irra jirra. Chaaptarii 3 jalatti immoo kan laalaa jirru egaa waa'ee IPET yookaan International Political Economy jechuudha. Paartii kanarra geenyee jirra. Paartii kana jalatti immoo kan wajjin laallu core issues dhimmoota ijoo governing institutions jaarmiyaalee international political economy kan hogganan akkasumas governance siyaas dinagdee addunyaan kun akkamitti akka governed ta'u yookaan akkamitti akka hogganamu laalla jechuudha paartii kana jalatti. Hamma dhumaatti nafaana akka taatan isin affeeraa miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan siniin jedha. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenya irratti ceena. 3.41 irraa eegalla jechuudha har'a. International Trade and the WTO jechuudha yookaan dhaabbanni daldala addunyaa World Trade Organization kan jennuu fi International Trade wal qabsiisnee ilaalla jechuudha. Daldala addunyaatii fi dhaabbata daldala addunyaa laalla amma gaa sabtoopikii kana jalatti jechuudha. The World Trade Organization yookaan WTO inni jennuuni isaan international organization dhaabbata addunyaawaa ta'e which sets rules for global trade. Daldala addunyaatiif seerota kan baasuudha jechuudha. Seerota kan tumudha dhaabbanni kuni. Egaan dhaabbanni kun jechuudha this organization was set up in 1995 dha kan inni dhaabbate. Sana dura GATT kan jedhamutu ture, agreement on trade and tariffs jechuudha. Successor isaati jechuudha WTO jechuunis isarraan kan dhufedha jechuudha as a successor to the general agreement on trade and tariffs jechuudha. Gaatiin kun 1947 dhaabbatee 1948 waraana addunyaa lammaffaan booda jechuudha gaa'ii 48 hojiitti seene jechuudha. Gaatiin yookaan general agreement on trade and tariffs kan jedhamu dhaabbanni kun jechuudha. Created after the Second World War. Waraana addunyaa lammaffaa boodadha dhaabbanni gaatiin kun kan inni hundeeffame akkuma isiniin jedhe 1947 yookaan 48 hojiitti seename 47 proposaalii fi hundeeffama isaa ture 48 immoo hojiitti galame jechuudha. Erga sana inni sun hafeetu WTO hundeeffame jechuudha. WTOtti geddarame yookaan transformed ta'e World Organization Trade Organizationiin hundeeffame 1995 jechuudha. Well, it has about 150 members. Yeroo kanatti gaa amma dabaluun isaa sinafu amma yeroo moojilli kun maxxanfamutti miseensota 150 irra gahee jira jechuudha. Miseensota dhaabbata daldala addunyaa kan ta'an miseensota biyyoota 150 jechuudha karaa biraatiin. All decisions are taken anonymously but the major economic power such as egaan economic power one akka USA Ameerikaa fi mootummoota Awurooppaa gamtoomanii Japan isaan kuni have managed to use the WTO to frame rules of trade to advance their own interests jechuudha. Murteewwan kan darbani waliigalameetu miseensonni kan murteessantu darba garuu jarri kun jechuudha. Jarri akka Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa akkasuma Japan kun jechuudha dhaabbata kana keessatti interestii yookaan fedhii isaanii kabachiifatu jechuudha. Interestii isaanii kabachiifatu frame rules of trade jechuunis seerota daldalaa frame godhu yookaan ni bocu jechuudha. Akka isaanii ta'utti akka fedhii isaanii yookaan interestii isaanii kabachiisuufitti seerota bocu jara kanatu dura bu'a jechuudha yeroo baay'ee.
Gaabeettu mootummoonni guddatan yookaan biyyoonni guddatan kun biyyoota kaan irratti yeroo intarestii isaanii kabachiifatan fedhii isaanii kabachiifatan mul'ata. The developing countries often complain of non-transparent procedures and being pushed around by big powers. Developing country yookaan biyyoonni guddataa jiran jechuudha yeroo baay'ee dhaabbata kana ni komatu. Maaliif komatu? Non-transparent procedures jechuunis tarkaanfiiwwan ifa hin taane yeroo fudhatamantu mul'ata as keessatti. Yookaan immoo yeroo itti pushdi ta'an jechuudha yeroo dhiibamantu mul'ata big poweriidhaan yookaan biyyoota guddatan kanniiniin yeroo isaan dhiibamantu mul'ata jechuudha. Ifa miti yeroo baay'ee proosijariiwwan achi keessatti fudhataman iyyuu warra kanaaf ifa miti jechuudha. Transparentiidha. Akkuma isaanii galetti akkuma ofii barbaadanitti bocu waan ta'eef jechuudha seerotas ta'e seerota daldalaa adda addaa. Kanaaf biyyoonni guddatan dhaabbata kana ni komatu jechuudha akka kanatti. Biyyoonni guddataa jiran. Biyyoonni guddatan immoo big powers warri ta'an interestii isaanii kabachiifatu achi keessatti. What is international trade? Mee isa kanaaf ibsa haalaannu daldala addunyaa yookaan international trade jechuun maal jechuudha? The exchange of good or service for another illustrates particular type of trade referred to as barter trade kan jennuun jiramini seenaa addunyaa keessatti barter trade jechuun meeshaadhaan jijjiiruu jechuudha. Exchange of goods yookaan immoo sarbiisiidhaan jijjiiru. Fakkeenyaaf qotiyyoo fuutee baatee wayin jijjiirtee galuu jechuudha. Yookaan fakkeenyaaf xaafii fuutee baatee baaqilaadhaan jijjiirrattee galuu yookaan immoo meeshaa wayiitiin geddarattee galuu kun baartariidha gaan beektu baartariidha ikoonomiksii keessatti barachuun ooltanii. Barter trade jennaan isa kana exchange of good for good service for service or for yookaan immoo meeshaa tajaajilaan geddarachuun hin danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko mucaa kee manatti si qo'achiisee qooda qarshii kennituuf yoo meeshaa wayii kenniteef nama sanaaf sarvisii gudiidhaan geddaraartaa jechuudha. Kanaaf inni kun baartarii jedhama. Baartarii jedhama. The great preponderance of trade involves the exchange of money for goods. Amma gaa jijjiirama guddaan jechuudha daldala keessatti kan dhufe yeroo maallaqa meeshaadhaan geddaranidha jechuudha. Amma sadarkaa sanirradha kan jiru. Baartariin sirna dur turedha daldala keessatti. Amma money for goods or serviceidha jechuudha. Just tajaajila yoo si kenne qarshii kaffaltaaf, meeshaas yoo si kenne qarshiidhaan bittaa jechuudha. Kun egaa sirna daldala addunyaa yeroo ammaati. Sirna daldalaa yeroo ammaati. Contemporary period yookaan wayita ammaa kana jechuudha. Periodii keessa jirru kana keessatti money for goods or money for serviceidha malee baartariin amma kana miti jechuudha. This type of trade can take place entirely within domestic economy or internationally. Egaan this type of trade jechuun gosti daldala kana daldala kam daldala money for good qarshiidhaan kan bittee gurgurtu kun jechuudha. Take place entirely within domestic economy. Dinagdee keessoo yookaan dinagdee biyya keessattis yommuu wal daldaltu walirraa bitanii gurguran qarshiima fayyadamu. Akkasumas internationalis yommuu al erganii fi alaa yommuu gashan qarshiimaan yookaan horiidhaan maallaqaan bitanii gurguru jechuudha. Distinctions between domestic and cross border trade. Garaagarummaan isaanii maal akka ta'e ilaalame. Domestic trade jechuunis daldala biyya keessaa fi cross border trade jechuun international trade daldala daangaa ce'u jechuudha. Daangaa qaxxaamuru daldala biyyaan alaa yookaan daldala addunyaa. Garaagarummaan isaanii maalidha? Distinctioniin isaanii. While in cross border jechuunis daldala daangaa ce'u yookaan daangaa qaxxaamuru daldala addunyaa keessatti the exchange of goods and services mediated by at least two different national governments. Yoo xiqqaate
biyyoota lamaanii jechuudha kan raawwatamu yoo xiqqaate at least national governments biyyoota lama dhaani yoo xiqqaate kan gaggeeffamu daldalli alaa yookaan daldalli addunyaalessaa ni jennu jechuudha. Each of which has its own set of interests. Egaa biyyoonni kun lamaan fedhii yookaan interestii mataa isaaniitti qabu. Interestii tokkoon isaanii interestii ofii qabu. And concerns dhimma mataa isaanii qabu. And each of which exercise sovereign authority. Jechuunis aangoo birmadaawaa ta'e yookaan aangoo bifa birmadummaatiin jechuudha kan socho'ani. And control over its national borders jechuudha. National borders yookaan daangaa isaanii daangaa biyyoolessaa isaanii control godhu jechuudha ni to'atu. Daangaa biyyoolessaa isaanii irratti birmadummaa qabu jechuudha. Biyyoonni kunniin biyyoonni lamaan yookaan sanaa ol at least yoo jennu lama at least jechuun akkoo lamaa fi isaa ol jechuudha. Sadis ta'uu danda'u akka kanatti jechuudha. Free trade is not entirely free jechuun free trade jedhama. Daldala bilisaa jedhama garuu entire walumaa galatti garuu bilisa jechuu miti. Sababni isaas daangaa ofiit irratti abbaatu daangaa ofii kabachiisa. Daangaa ofiit irratti yoo barbaade kootaa kaa'uu hin danda'a, taarifa kaa'uu hin danda'a. Control godha jechuudha daangaa ofii hin to'ata. Baararsii kanneen kaasuullee yoo kaasellee jechuudha daangaa ofii to'achuun dirqamadha. Kanaaf firiidha yoo jennu abbuma argetu keessaa dhufee fakkeenyaaf Yemenii dhufee Itoophiyaa keessatti daldala jechuu miti. Daangaa irratti eegumsi ni godhama. Keellaa irratti gumurukiin qaraxni hin murama waan akkasiin jechuudha. Kanaaf firiidha jennu guutumaan guututti firiidha jechuu keenya mini garuu karaa bilisa ta'eeni jechuudha. How akkamitti yoo jenne egaa ilaalla jechuudha. How is international or global trade governed kan jedhu ilaalla. How isa jenneef isinii deebiseera jechuun entirely free miti kan jenneef sababni isaas daangaa irratti keellaa irratti qaraxni wanta adda addaa controlling waan jiruuf to'annoo waan jiruuf jechuudha. Well amma egaa governed akkamitti governed ta'aa waan jedhu immoo ilaalla jechuudha. Amma asitti maal jennee kaane gaafa kaanu governing institutions and governance of IPE jenne minire international trading kun akkamitti governed ta'a. IMF nis akkamitti governed ta'a, World Bank nis akkamitti governed ta'a kan jedhu immoo ilaalla booda jechuudha. The exchange of one most common answer is the idea that akkamitti governed ta'a kan jedhuuf deebiin common ta'e yookaan deebiin yeroo baay'ee deebi'u maal kan jedhudha. Global or regional free trade agreement is governed jechuudha. Agreementiidhaani jechuudha kan inni hogganamu waliigalteedhaani jechuudha. Waliigalteedhaan globaalis haa ta'u sadarkaa addunyaatti daldala adeemsifamus haa ta'u regionaalis haa ta'u sadarkaa naannootti naannoo yommuu jennu biyyoota adda addaa naannoo tokko fakkeenyaaf IGAD Horn of Africa keessa yoo waliin daldaluu barbaadan isas haa ta'u maaliin governed ta'a free trade yookaan daldalli bilisaa kun agreementiidhaan jechuudha waliigalteedhaan amma gaa that means institutions waa ta'u fakkeenyaaf jaarmiyaalee akka WTO yookaan WTO World Trade Organization isaantu govern godha jechuudha. And North America Free Trade Agreement inni NAFTA inni jennu kun fakkeenyaaf reejinii sadarkaa regional free trade irratti naannoo Ameerikaa kaabaa sanaa govern kan godhudha inni kuni institutioniin kun or similar other organizations jechuudha yookaan immoo dhaabbata biraatiinis governed ta'a jechuudha. Dhaabbata biraatiinis governed ta'a. Mee naaftaa yoo fudhattan fakkeenyaaf naaftaa yommuu fudhattan jechuunis North American Free Trade Agreement jechuudha waliigaltee daldala bilisaa kaaba Ameerikaa akka jechuuti afaan Oromootiin literally akkamitti akka inni naannoo sana govern godhu yommuu laallu USA United States of America Canada fi Mexico jechuudha naannoo sana warra kaaba Ameerikaa warra jiran jechuudha. Isaani for example free trade was initially meant lesser degree of governmental constraint. Lesser jechuun xiqqeessu jechuudha. Lesser degree of governmental
constraint yookaan daangaa hin jiraayini yookaan limitationii jechuudha. Limitationii mootummaan irra kaa'u gadi xiqqeessuudha. In cross border trade daldala daangaa qaxxaamursan irratti constraintiiwwan mootummaan keessa galee irra kaa'u gadi xiqqeessu jechuudha. Warra akka taaksii taarifa maalii kana jechuudha. But not an elimination of government action. Kana jechuun immoo guutumaan guututti mootummaan harka keessaa fudhata jechuu miti, garuu leesarni xiqqeessaa jechuudha. Xiqqeessuudhuma maquma isaarraa yoo battani. The tariffs were eliminated by mutual agreement in 2008 taarifni waliigalteedhaan eliminated ta'ee ture yookaan dhabamsiifamee ture naaftaa irratti. At the same time, both Mexico and the USA also agreed that import sensitive sectors jechuunis seektaroonni gara waan import gochuu irratti xiyyeeffatan tokko could be protected with emergency safeguard measures in the event that imports cause or threatened to cause serious injury to domestic producers. Ergasii garuu jechuudha domestic produceroon yookaan industiriiwwan biyya keessaa jechuudha, oomishtoota biyya keessaa akka jechuuti, isaan suni miidhamanii jiru. Kanaaf jecha maal ta'uu qaba? Kunuunfamuu qaba. Industiriiwwan biyya keessaa kun protected ta'uu qabu. Could be protected yookaan immoo safeguard measures. Measures yookaan tarkaanfiiwwan domestic produceroota kanniin injury irraa eegu jiraachuu qaba waan jedhutti dhufan booda jechuudha. In other words, jecha biraatiin gaa the notion of free trade in NAFTA had an still significant element of protectionist. Elementi protectionistii maal akka ilaallee jirraminiire merkantaalistii poolisii jechuudha. Taaksii fi waan akka taarifaa kana amma booda taarifa dhabamsiisanii turan dura jennee jirrame. Taarifa dhabamsiisanii turan duraan agriimentiidhaan 2008. Booda garuu domestic produceroonni balaarra bu'anii jiru waan ta'eef keessumaa seektaroonni tokko warri impoortii irratti sensitive warri ta'an jechuunis waan tokko impoortii gochuun dirqama kan itti ta'u hin jira. Isaan sun balaarra waan bu'aniif domestic produceroonni oomishtoonni biyya keessaa waan miidhamaniif eegamuu qabu jarri kun jedhanii protectionist yookaan mercantilist policy eeguu jechuudha. Protectionist jechuun ikkoo domestic produceroota yookaan business warra oomishtoota keessaa biyya keessaa sanaa akka gabaadhaan ala hin baane tiksuu jechuudha afaan biraatiin. Poolisiiwwan yookaan imaammata akka taaksii, ashuuraa fi waan akka taarifa kana irratti fe'uudhaan jechuudha gudii yookaan meeshaalee alaa fe'aman imported kan ta'an sana irratti. Prohibiting their importations. Karaa biraan immoo baaniidha inni kun. Baan jechuun dhorkuudha akkan isaan import hin taane dhorkuu blockade gochuu baan. Or imposing quantity restriction kun immoo kootaadha. Kootaa jechuun akkuma kana yeroo isinitti hime quantity gadi hir'isuudha, xiqqeessu jechuudha. Toonii hamma kanaa qofa akka galu jedhame yookaan lakkoofsa hamma kanaatiin akka galu jedhame quantity restrict gochuu yookaan daangessu. Akka kanatti protectionist or mercantilist policy hordofu jechuudha biyyoonni warra naaftaa kana keessa jiran. Miseensonni naaftaa yookaan North American North American maqaa mazaayyuun harkaa badee abbee waliigaltee biyyoota kaaba Ameerikaa jechuudha. North American Well, the latter two policies are example of non-tariff barriers. Latter two policy. Amma warri lamaan warri boodaa kun jechuudha isaanis maal kamiif kami? Taarifni taarifa baanii fi kootaa jechuudha. Isaan kun
non barriers non tariff barriers yookaan impediment gufuu daldalaa jechuudha karaa biraatiin non barriers jechuudha. Non tariff barrier baanii fi baan jechuun dhorkuudha akka alaan galle kootaan immoo quantity hir'isuudha. Other type of non-barrier tariff include domestic health, safety, environmental regulation, technical standard. Isaan kun itti dabalamanii jiru jechuudha. Poolisiiwwan yookaan imaammata kanatti dabalamanii jiru isaanis warra akka domestic health fayyaa haala fayyaa biyya keessaa, safety, nageenyaa fi environmental regulations, nageenya naannoo isaan kunniin jechuudha. Kana jechuudha set of specifications for the production or operation of good jechuudha. Kana jechuudha fayyummaan meeshaalee sanii akkamii, fayyaa namaa irratti, safetyin isaanii, qulqullinni isaanii akkamii, environmentii irratti dhiibbaa fidu moo hin fidanii, dhiibbaa akkamii fidu, wanti alaa imported ta'u sun waan jedhu irrattis poolisiin yookaan imaammanni ni ba'a jechuudha. The political and theoretical debate on international trade will continue to mount high as trade itself grows more and more jechuudha. Debate yookaan mormiin ni ka'a politically fi international trade irratti daldala addunyaa irratti mormiin siyaasaas ta'e kan sadarkaa tiyoorii yookaan yaaddamaatti ni ka'a. Sababni isaas daldalli mataa isaatiin guddachaa bula waan ta'eef. Daldalli dabalaa bula waan ta'eef sadarkaa addunyaatti. Debate liberaalonni ni jiru. Liberaalonni egaa baararii jiraachuu hin qabu warra jedhanidha. Baarariin immoo gosa lamadha. Nan taarifii fi taarifiidha akka jenne. Taarifiin taarifiidhuma taaksii irratti fe'uudha. Nan taarifii warri ta'an immoo waan akka baan gochuu kootaa maaliin kun nan baarariidha isaanii. Nan baarariin kan biraas immoo jiru akkuma isin jedhe fayyummaan naannoo irratti akkami dhiibbaan waan jedhu yommuu laallamu. Egaani liberaalonni akka kanatti amanu baarariin jiraachuu hin qabu, bilisaan daldaluu, waliin nagaduu, walirraa bitanii gurguruu qabu biyyoonni addunyaa waan jedhanitti amanu. Would continue to center on the principle of comparative advantage itti fayyadamanii jechuudha. Comparative advantage maal akka ilaallee jira. Comparative advantage jechuun waan qabdu resource qabdurraa oomishtee gurguratta, waan resource yoo hin qabaanne ammoo kan biyyi biraa oomishte bittaa jechuudha. Bal'inaan ilaallee jirra paartii darbe keessatti. While merkantaalistonni immoo maal jedhu? Merkantaalistonni fi liberaalonni baay'ee ekstiriimii lamaan irra jiru. Fiixee lamaan irra warra jiranidha. Finxaaleeyyii lamaan jechuudha. Merkantaalistonni maal jedhu ka maarkisiisitoota wajjin jechuudha. Power differential between national economy or marxismiin immoo maal jedhu? Class inequality and exploitation irratti kan inni expand godhu jechuudha. Jechuunis class inequality tu jira. Baay'ee marxismiin class inequality irraa gara biyyaatti akka ce'u ilaalleerrani. Jechuun amma biyya keessatti dureessi fi hiyyeessi tokko sadarkaa biyyaatti. Sadarkaa internaashinaalitti immoo biyyoonni dureessi jiru, biyyoonni dureeyyiin jiru, hiyyeeyyiin jiru. Still inequality tu jira jechuudha. Inequality tu jira waan jedhutti amana. Merkantaalistoonni immoo mootummaan harka guddaadhaan keessa galuu qaba ekonomii keessa. Kanaaf baararii kaa'uu qabu waan jedhuttidha kan isaan amanani. Egaa inni lammaffaa irratti ilaallu international investment and the world bankidha jechuudha. World bank ilaalla jalatti immoo. Amma dhaabbata daldala addunyaa maalii wal qabsiisne ilaalle? International tradeidhaan. Daldala addunyaa kan gavarni godhu dhaabbatadha jechuudha. Dhaabbanni daldala addunyaa. World bankiin ammoo hojjaansaa maalidha jettan? Investmentidha jechuudha. International investment. Yookaan investimentii addunyaa maal gochuuf promote gochuudha jechuudha. Misooma addunyaa kana promote gochuudha. The World Bank was created immediately after the World War Second. Dhaabbanni addunyaas baankiin addunyaas akkanuma waraana addunyaa lammaffaa boodadha kan inni hundeeffame. Yeroo sana
it is activities are focused on the developing countries. Biyyoota guddatan irratti activitiin yookaan sosochiinsa ijoon jechuudha. Biyyoota guddatan irratti fokasiinsa yookaan xiyyeeffannoo guddaansa biyyoota guddataa jiran irratti. Biyyoota guddataa jiran guddisuu qabna ofiin qixxeessuu qabna waan jedhamu kaasanii kun egaa miskiina ta'uudha akkas jedhanii amanuuni. Just achi jalaan garuu harka lafa jalaatiin biyyoota guddatan saamuu jechuu hin dandeessu. Hojiin World Baankii hojjetu yookaan intarestii biyyoota guddatanii kabachiisa. Intarestii Ameerikaa fa'aa kabachiisa jechuu hin dandeessu. Ameerikaan nan dhagahin malee isaa jechuudha. It works for human development. World Bankiin guddina namoomaatiif hojjeta. Isa barreeffameen dubbachaa jira beekaa gaadhe. Inni hojjetas immoo hojjetu jechuu miti garuu achi keessa waa barbaadu malee jarri. Education, health jechuudha. Barumsa irratti manneen barumsaa ijaarsisuu, health dhaabbilee buufata fayyaa maal kana ijaarsu kana irratti hojjetaa jechuudha. Agriculture irrattis ni hojjeta. Qonna irratti and rural development guddina baadiyyaa irratti ni hojjeta. Guddina baadiyyaa jechuun maal jechuudha? Irrigation jallisiidhaan oomishuu, rural services tajaajiloota baadiyyaa fa'aa irratti jechuudha. Environmental protection eegumsa naannoo irratti ni hojjeta. Kana jechuun immoo pollution reduction saasama naannoo kan faalama naannoo hir'isuu irratti jechuudha. Establishing and enforcing regulations seerota baasuu fi enforce gochuu yookaan hojiirra oolchuu jechuudha. Kanniinidha. Seerota environmental protection akkamitti akka naannoon eegamu fa'aarratti jechuudha. Infrastructure dhaabbilee hawaasummaa adda addaa. Fakkeenyaaf kan akka road karaawwan, urban regeneration fi electricity kanniin jechuudha. Kanniin ni diriirsaa governance kan biraamu anti corruption farra malaammaltummaa development of legal institutions dhaabbileen jaarmiyaaleen seeraa akkasaan guddatan dagaagan godha. Kana jechuudha gaa hojjaan isaa jechuudha World Bankiin. It provides loans and grants to the member countries. Biyyoota member yookaan miseensa isaa ta'aniif maal godha? Looni liqiini garanti godha jechuudha. Ni liqeessa. In this way karaa kanaan jechuudha gaa it exercises enormous influence. Enormous influence jechuun dhiibbaa olaanaa godha jechuudha. Maal irratti? On the economic policy of developing countries. Imaammata diinagdee biyyoota guddataa jiran irratti dhiibbaa ammana hin jedhamne godha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Biyyoonni guddataa jiran imaammata yemmuu baasan, seera yemmuu tumatan just shaped ta'uu jechuudha. Seerri isaan yookaan imaammanni isaan baasan sun akka World Bankiin jedhutti ta'uu qaba yookaan looniin argatan gaa. Liqiin argatan. Sababii kanaaf jechuudha. It is often criticized for setting the economic agenda of the poorer nations. Egaa akkuma jenne ni qeeqama yeroo baay'ee criticized ta'a. Sababii maaliitiif? Economic agenda biyyoota guddata hiyyeeyyiidhaaf uumu jechuudha. Seet godhu ni kaa'uuf jechuudha. Kana jechuun akka karaa kanarra deemii kunoo karaa kanarra deemuu qabda. Yoo karaa kanarra hin deemtu ta'ee liqiin argattu, gargaarsan argattu, educationii maaliin kun, healthii maal kuni siif hin ijaaramu, siif hin kennamu jechuudhaan ulaagaa kaa'u jechuudha. Dura kiraateriyaa kaa'u. Karaa kanaan seet godhu jechuudha economic agenda biyyoota hiyyeeyyiidhaaf jechuudha. Attaching stringent condition to its loans and forcing free market reform jechuudha. Akkuma isiniin jedhe karaa loonsii kana wal qabsiisanii kondiishinii kaa'u jechuudha. Dura haalduree kana guutuu qabda jedhanii kaa'u san booda loonii yookaan liqeessuuf jechuudha. Well, market reformii yookaan immoo haareffama reformii akka isaan jedhanitti akka reformii godhan forcing free market reform jechuun fakkeenyaaf Ameerikaan amma liberaalii dimokiraasiidha. Free marketii maalii kana jajjabeessiti. Ameerikaan immoo World Baankii keessatti influensii guddaa qabdi, veto powerii qabdi. Kanaaf jecha
Biriitan Woods jedhamu baay'isuu World Baankii fi IMF'n walitti maqaan isaanii kan biraani. Karaa sana Ameerikaan biyyoota guddataa jiran miskiinota hiyyeeyyii kana bitaa neokolonializimii jedhama gaanni kun. Kolonializimii bifa jijjiirrate jechuudha. Kolonializimii harka jalaa yookaan immoo haara'e jechuun hin danda'ama. Free market kanaaf kan rifoormii free market yoo hin hordofin looniin argatan jechuudha jarri kun beekaa. Biyyoonni hiyyeeyyiin kun jechuudha. Liqiin argatan. International or transnational or global production in short FDI jechuun hin dandeenya. Is type of production in which oomisha sadarkaa addunyaa jechuudha. Oomisha sadarkaa addunyaa international production or transnational production jechuun dandeenya. Global production jechuun dandeenya. Maal jechuudha? Gosa oomishaa ta'e jechuudha. In which different parties of overall production process for particular product take place across different national territories and it is one major element of international or global political economy jechuudha. Gabaabumatti maal jechuudha? Transnational production jechuun biyyoonni baay'een walitti dhufanii jechuudha. Waan tokko oomishuu keessatti yommuu qooda fudhatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf konkolaataa takkitti oomishuudhaaf spare partiin biyyoota adda addaa irraa walitti dhufa. Ilaalla fakkeenyaan gara gadiitti. Kanaaf paartii production sanii fakkeenyaaf paartii konkolaataa tokko oomishuudhaaf biyyoonni 2 4 5 yommuu qooda fudhatan fakkeenyaaf gololleedhama gommaan afaan Amaariffaa hin fayyadamin jettan namoonni tokko kanaafanii sodaadha. Gommaan iddoo biraatii fe'amee dhufa. Daawii fuulleensaa iddoo biraatii. Spare partii baay'ee qabanii konkolaataan sintu beeka. Kanaaf spare partiin kun biyyoota 10 olirraa faayiruu walitti dhufu jira jechuudha. Paartii tokko particular product jechuun oomishni takka oomishni wayii jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa isinii kaasirra take place across different national territories and it is major element of international or global political economy keessatti maalidha jechuudha. Major elementiidha jechuudha. Elementii baay'ee barbaachisaa ta'edha. To appreciate how many countries participate today in the production of single product, consider the following case. For example, dinqisiifachuudhaaf mee kan armaan gadii kana ilaali jedha. Single product takkitti kana jechuudha. Biyyoonni meeqa akka keessatti hirmaatan oomishuudhaaf konkolaataa. Amma gaa asirraa yommuu ilaaltan gommaansaa biyya biraatii dhufa. Fuulleensaa biyya biraatii. Even toora ifaansaa kan fuulduraa kan duubaa kun biyya biraatii walitti dhufa. Toora gabbiinaa kana meeshaalee achi keessa jiran kanneen egaa sittu beeka. Tokkoon konkolaataa kana keessatti biyyoota meeqatti hirmaate mee ilaala. Biyyoota meeqatti hirmaate. PPT kanarraa sirriitti hin mul'atu. Zoom gootanii ilaaluu hin dandeessu isin. Biyyoota baay'eetu keessatti hirmaate jechuudha. Biyyoota baay'eedhaa walitti dhufa spare partiin konkolaataa kana garuu konkolaataa takkitti tu oomishama. Kun gaa maal jedhama? International production jedhama. Or transnational production or global production jennaani jechuudha. Yookaan gabaabatti FDI jennaani jechuudha. Ga'a. From the above picture fakkeenyaaf gaa jechuudha. Fakkii kanarraa kan osanitti mul'atu yoo ta'e asitti sirriitti ibsina. One would observe that in production of one particular model of Swedish automobile jedhamte amma isheen kuni Sweden irraa konkolaataa Sweden jechuudha. Modeeliin ishee at least biyyoota 38tu keessatti hirmaate jechuudha. Major and minor component were komponantiiwwan 38 major warri ta'an komponantii ijoo 38 fi minoriis warri ta'an komponantiin xixiqqoon ni jiru. Manufactured in factories spread throughout the world jechuudha. Factory yookaan warshaalee biyyoota addunyaa adda addaa irraa kan isaan walitti dhufan. Fakkeenyaaf Slovakia irraa spare partii wayiin dhufa, Japan irraa spare partii wayiitti dhufa, France irraa, Norway irraa, Brazil, Germany, United States, Canada, Holland, United Kingdom, Sweden mataan ishee jechuudha. Biyyoota kana hundumarraa walitti dhufee spare partiin kun konkolaataa kana oomishuu dandeenya jechuudha.
Swedish modelii kana jechuudha. Kun maal argisiisa gaa? What then explains such international production structure? Caasanii oomisha addunyaawaa kun maal mul'isa, maal ibsa? Decrease in transport and communication costs which made transnational production much more economically jechuudha. Kana jechuun yaada transportii irratti, geejjiba irratti fi communicationii jechuudha. Kostii guddaatu ture sila. Kostii guddaatu jira silaa. Akkuma jiru kanatti biyya tokkotti oomishama ta'e jechuudha. Kanaaf comparative advantage fayyadamtee biyyi kamuu kan qabdu, fakkeenyaaf gommaa oomishuu kan dandeessu gommaa oomishti. Golollee jechuudha afaan Oromoo isaatiin. Daawitii oomishuu kan dandeessu, fuullee oomishuu kan dandeessu, fuullee oomishte bakka tokkotti dhufee konkolaataan tokko argama jechuudha. Kanaaf kostii ni hir'isa. Kostiin ni hir'ata. Inni lammataa immoo the development of new and better technology and improvements in global finance have also made it easier and more profitable to build integrated production system across borders. Development and new better technology. Guddinni technology haaraa fi better fooyyee ta'anii fi global financing yemmuu improve ta'u, yemmuu fooyya'u jechuudha. Maal easier godha, maal salphisa jechuudha. Waan tokko akka produce ta'u, wanti tokko salphaatti akka oomishamu salphisa jechuudha. Well, amma kana yoo jenne investment and the development process in developed countries is predominantly governed by the interaction of multinational company. Investimentis ta'e guddinni processiin guddinaa jechuudha. Kan inni ittiin governed ta'u yookaan hoogganamu multinational company dhaan jechuudha. Multinational company jechuun transnational company jechuun dandeenya maqaa biraatiin biyya tokkorra daangaa ce'ee kan operate godhu jechuudha. Daangaa biyyoota baay'ee keessatti kan operate godhu jechuudha. Investment and development process. Fakkeenyaaf Safaariikoom amma multinational company dha. Keeniyaa keessatti operate godha, Itoophiyaa keessatti, biyyoota kaan keessatti, biyyoota ollaa keessatti operate godha. Warra akkasii akkasii. Investment and development process in the developing country on the other hand are directly governed by World Bank jechuudha. Kanaaf development processiin yookaan guddinni jechuudha. Processiin adeemsi guddinaa biyyoota guddataa jiranii maaliin gavarni ta'a? Karaa directly kallattiidhaanis haa ta'u al kallattiidhaan kan inni hoogganamu baankii addunyaatiin jechuudha. Kanaafidha warri kun warra akka baankii addunyaa fi international monetary fundiin diinagdee biyyaa keessa harka galfatu kan jenneef. The World Bank first established to rebuild financially, economically, politically or stable and stronger Europe. Yeroo jalqabaatiif kan inni kaayyoon inni hundeeffamee fi Awurooppaa waraanaan miidhamte deebisee ijaaruuf ture. World Bankiin jechuudha. Financially karaa faayinaansiitiin, economically diinagdeen biyyatti akkasumas siyaasaan illee Yuurooppiin miidhamteetti yeroo sana waraanaan jechuudha. Kanaaf tasgabbeessuuf jecha Awurooppaa jajjabeessuuf jecha strong gochuuf jechadha kan inni uumame. Later on expanded into its influence to all developing countries in Asia, Africa and Latin America. Booda gaa influencing yookaan dhiibbaan isaa garamitti expanded godhe yookaan bal'ate jechuudha. Biyyoota guddataa jiran akka fakkeenyaaf kana Asia keessa warra jiranii fi Afrikaa keessa Latin America garasitti expanded ta'e jechuudha. Europe irra darbe. However, unlike in the case of Europe, the impact of World Bank on the development of developing countries has been at least controversial and at worst negative jechuudha. Ta'us Eurooppii gargaareera, ijaareeras. Awurooppaa waraanaan miidhamte ijaareera. Garuu biyyoota guddataa jiran kanneen impaaktii yookaan dhiibbaan isaa maal godhe sirumaayyuu controversialidha jechuudha. Yookaan baay'ee wal falmisiisadha. Fayyadaa jira moo ittuu hiyyoomsaa jira waan jedhu. Worst negatiiviidha moo positiividha impaaktiin isaa waan jedhu. Jechuun dhiibbaan inni uumaa jiru kun negatiividha moo positiividha
gaarii godhaa jira moo fayyadaa jira moo miidhaa jira biyyoota guddataa jiran kanneen kan jedhu irratti controversiitu jira jechuudha. Walii galuu dhabu mormiitu jira jechuudha. This has largely to do with the one size fits all types of excessive and hard to implement policy prescription, mostly of the neoliberal version of the bank to developing countries and tough aid or loan conditionality it often puts for policy conformance jechuudha. Maa jechuudha one size fits all jechuun. One size fits all jechuun saayizii takka kan hundattuu ta'u jechuudha. Hundattuu kan ta'u. Fakkeenyaaf surree tokkicha saayizii keessan inni hodhisiifattu. Surreen suni barattoota kilaasii keessan barattoota hundattuu kan ta'u. Akkas jechuudha. Seera wayii ni baasu, seera isaan madaalu kan isaaniif ta'u ni baasu. Biyyoonni biraa seera sana dirqama fudhachuu qabu jechuudha. One size fits all jechuun akkasanidha. Kan isaaniif ta'u ni baafatu warri baankii kuni Ameerikaa faanti jechuudha. Warri achi keessatti influensii guddaa qaban kun just ruuliin sun anaanaatee waan ta'eef si hunda keetiifuu ta'uu qabaadha. One size fits all jechuun. Kanaaf poolisii akkasiitti kan isaan hordofan yeroo baay'ee kun immoo neoliberal versionidha jechuudha of the bank. Poolisii akkasii hordofa baankiin kuni countries, developed countries and the tough aid or loan conditionality. Akkuma isiniin jedhe aid yookaan gargaarsa fi liqii kennuuf dura conditionii wayii lafa kaa'u. Haal duree wayii kana gochuu qabda dura siin jedhe. Yoo haal duree san hin goone siif hin kennamu jechuudha. It often plus puts for policy conformance jechuudha. Poolisii isaaniitti walitti conform gochuu yookaan waliigaluu qabaadha. Yoo poolisii yookaan imaammata isaan baasan san conform hin goone liqii fi gargaarsan argattu waan ta'eef jechuudha. Kanadha yaadni paraagiraafii kanaa jechuudha. Gara dhumaarra kan laallu international finance and the IMF dha jechuudha. Kun immoo faayinaansi godhaa jechuudha. Biyyoota miseensota ta'an faayinaansi godha. Laalaa tireediin WTO ni international trade govern godha. World bankiin immoo development govern godha. Kun immoo faayinaansiidha jechuudha. Kan inni irratti hojjetu faayinaansii irratti maqaa masaa irraa fandii jechuudha. The International Monetary Fund. By the way, isaan walitti dhufanii Bretton Woods jedhamu. Bretton Woods Institution jedhamu. Jaarmiyaalee Bretton Woods jedhamu. Hojiinsaa inni jooni. Jaarmiyaan kun jechuudha isaan international organization dhaabbata addunyaa ta'ee that oversees those financial institutions and regulations that act at the international level jechuudha. Financial institution jaarmiyaalee faayinaansii fi regulationii seerota baasa ittiin bulmaata baasa that act at the international level. Regulationii akkamii institutionii akkamii yoo jettan sadarkaa addunyaatti socho'uu warra danda'an act gochuu warra danda'an. IMF egaa miseensota 184dha kan inni qabu. But they do not enjoy an equal say. Garuu jecha walqixa hin qaban biyyoonni kun vootii walqixa miti jechuudha kan isaan qaban. Amma laala veto power waan jedhamu as keessatti argitu karaa sanaanis immoo akka isaan itti addunyaa to'atan jechuudha. Top 10 country warri ta'an jiru. Biyyoota sadarkaa tokko hamma 10 warri tarreeffaman jiru isaan kophaa isaaniitti jechuudha parsantii 55 qabu. Vootii parsantii 55 qabu. Biyyoonni 10 qofti jechuudha. Biyyoonni 184 keessa. Kana jechuun warri hafan warri 170 hafan jechuudha. 170 hafan kun parsantii meeqa qabu jechuudha? 45 qofa. Parsantii 45 qabu jechuudha walitti isayyuu ilaala. Warri kurnani 55 qabu, warri hafan 170 hafan immoo parsantii 45 qofa qabu jechuudha. They are G8 warri jedhaman jiru, Great 8 G8 warri jedhaman kun egaa G8 membarii warri ta'an USA fa Japan fa
Jarmanii faa, Faransaay faa fi United Kingdom, Italy fi Raashiyaa jechuudha. Isaan kun G8 jedhamu. Biyyoonni 8 jiru gaa. Arabiyaa fi Chaayinaa yotti dabaltan 10 ta'u jechuudha. 10 ta'u. Kurnan kun parsantii 55 vootii parsantii 55 qabu jechuudha. Laala. USA'n immoo asuma keessaayyuu adduma isheettu parsantii 17 qabdi. Vootiin giraayiti. Osoo hirtanii bar parsantii takkayyuu waliin ga'u. Vootiin giraayitiin as keessatti qabu. Otoo walqixa ta'e jechuudha. Otoo equalii ta'e. Dhibbaa fi 100 biyyoota miseensota 184tu jira. 100% 184 turtanii 0.5tti dhiyaata naannoo kana walakkaa jechuudha. Yookaan kalkuleet gochuu hin dandeessu sun garuu tokko iyyuu wal isaan hin ga'u jechuudha. Garuu Ameerikaan qofti parsantii 17.4 qabdi jechuudha as keessa. Kana jechuun laalaagaa. Gaafa waa murtoo wayii gaafa darbu Ameerikaan kan Ameerikaa akkamitti lakkaa'ama sagaleen jechuudha parsantii 17.4 lakkaa'ama. Kan warra kaanii 0.wayitiin lakkaa'ama jechuudha. Kan biyyoota kurnanii kanaa immoo bakka tokkotti parsantii 55 lakkaa'ama yoo hundi isaanii irratti walii galante murtoo wayii gaafa darbu akka kanatti addunyaa kontirool godhu jechuudha jira. Akka Ameerikaan nan dhageenyeef kammoon himan jedhee darba. The global financial system is divided into two separate but tightly interrelated systems, monetary system and credit system. Global financial system yookaan faayinaansiin addunyaa sirni faayinaansii addunyaa kana iddoo lamatti qooduu ni dandeenya. Separately adda qooduu ni dandeenya. Garuu tightly interrelated dha jarri kun walitti hidhamaniitu jiru jechuudha. Hidhata guddaa qabu jarri kun lamaan. Isaanis eenyu feenya? Monetary system. Monetary systemii fi credit systemii dha jechuudha. Monetary systemiin egaa international monetary systemiin akkamitti ibsama? Can be defined as relationship between and among national currency jechuudha. Between jechuun biyyoota lama gidduudha. Among yoo jennu immoo biyyoota baay'ee gidduu yommuu ta'u. Kanaaf hariiroo maallaqa yookaan karansii biyyaalessaa biyyoota lama fi isaa ol gidduutti hariiroo maallaqa biyyootaa gidduu jiru santu egaa monetary systemii jedhama jechuudha. Kana ekonomiksii keessattis ni beektu. Kana jechuun doolaarrii fi birriin Itoophiyaa hariiroo qabu miti relationshipii qabu. Tokkotti amma akkamitti akka geeddaramu fa'aa maali jechuudha. More concretely yoo concrete goonu sirriitti yoo ibsinu immoo maal jechuudha. It involves around the question of how exchange rate jechuun maallaqni tokko maallaqa biraatti hammamiin akka sharafamu jechuudha. Dinaarri tokko, diraamiin tokko, naakfaan tokko, birri Itoophiyaa meeqa waan akkasii jenne jechuudha. Rate among different national currencies determined. Kanaaf kana determine kan godhu dhaabbata kanadha jechuudha IMF dha. Credit system jechuun immoo maal jechuudha? Credit system on the other hand refers to the framework of rules. Seerota frame gochuu baasuu kalaqu. Agreementiiwwan waliigaltee baasu. Institutionii yookaan jaarmiyaalee hundeessuu fi practice that facilitate the transnational flow of financial capital for the purpose of investment and the trade financing jechuudha. Kaayyoo investimentii fi daldalaatiif akkamitti akka transnational flow of financing tokko biyyarra ce'ee akkamitti akka flow godhu yookaan akkamitti akka socho'u facilitate gochuudha jechuudha. Haala mijeessuudha. Credit systemii jedhama inni kun jechuudha. The monetary and the credit system are inextricably related to one another jechuudha. Akkuma jenne tightly interrelated dha. Bakka lamatti qoonnus global financial systemii kana bakka lamatti qoonnus jarri kun garuu fuula lamaan saantima tokkooti jechuu hin dandeenya jechuudha. Baay'ee hidhata qabu jarri lamaanii. Paartii isa lammaffaa paartii isa dhumaa jechuudha. Paartii isa dhumaatu hanuufa 3.5 exchange rates and exchange rate system jechuudha.
ishee paartii dhumaatiin laalla nuga har'aa fi daqiiqaan keenya deemee jira 50tti dhiyaateera waan ta'eef ishee kana ammoo yeroo taanu laallee yuunitii kana ni xumurraa jechuudha. Chaaptarii kana haala milkaa'aa ta'een xumuraa jirra. Hamma yoonaatti obsaan waan faana turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha tuutoriyaalii faana obboleessa keessan ol yaadu baratichan ture. University of Finfinneetti School of Law irraa gaanni karaa wajjin kan laalle 3.4dha. Global Trendy 3.4 wajjin laalle 3.4 jalatti immoo ka wajjin laalle core issues dhimmoota ijoo kan ta'an international governing institution yookaan jaarmiyaalee IPE kana yookaan international political economy siyaas dinagdee addunyaa kana warra hogganan sadi laalle World Bank, World Trade Organization fi IMF yookaan International Monetary Fund laalle jechuudha. Akkamitti akka governor ta'an jarri kun laalleerra jechuudha. Kanuma dhanuu gaharraa fi galatoomaa miidiyaa dirree barnootaa faaraa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha. Hammasitti paartii taanu nama wal arginutti nagaannaa tura. Sinan jaalladha baay'een waan asin jaalladhu fanamma kana isinii fiixadhee baay'ee beekee mini baay'ee baradhee beekumsaan sokkee miti sin gargaaru fanamman beekurra galatoomaa yeroo koo qaalii maalii koo qaalii aarsaa godheeni ulfaadhaa isinis waan nafaana taatanii fi waan miidiyaa dirree barnootaa filattaniif nagaan naa tura. Bye bye.